Lalaamee akkuma argitan bareedni kun asiin anaaf seenuu ka'e. Wucuucii simbirree isin dhageesse jedhee anaaf seenuu ka'e. Yoon akkana seenee jedhe. Mana kana keessa nama jira. Mana amma asiin harka isin argisiisu kan agartanii isa keessa nama jira jechuudha. Kireeffatee haa ta'u nama lama jira garuu akkasii inshaallah argitan kun oomisha. Baalli kun lalaamee wanni biyya keenyaa san inni maqaan isii hin inni badaa maqaan isii baalattii san. Baalli tun biyya teenya keessa jirti. Maqaan isii maal inni qobboo, baala qobboo jedhamti. Baala qobbooti baalli kun. Daabboolleen hin dhayan biyya keenyatti hin beekan. Baala qobboo daabboo jala kootee daabboolleen hin daffaata. Biyya keenyatti baala kun baala qobbooti. Maashaallah qobboo na laala wallaahi dakasii kanaa ol dhufoo jirti. Maashaallah tabaarakallah qobboo jedhamti. Yaa biyya kanatti fireen gootu. Fireen gooti na fakkaate biyya kanatti. Kun immoo timira na fakkaate biyya. Timira xiqqaadha kun jechuudha. Nakala. Kun nakala akkuma argitaniin nakal jedhama. Niin kun jechuudha. Baalli kun baala timiraati. Timira jechuudha. Timira yoo isiniin jedhu eessa akka jiru hin beektanii. Ameerikaan jiru bakka jirullee isin dhumarra isiniif hima. Dhumarra viidiyoo dhumarraa eessa akka jiru jechuudha. Bakka kam akka jiru Jidda moo Makka moo Xaayif moo Riyaad moo Suudaanii moo Ameerikaa moo eessa akka jiru dhumarra isin hima. Ta'eef yoo viidiyoo daawwattanii jettan paartii dhumarraatitti manallee isin argisiisee mana keenya keessallee gubballee bahee gubbaa appaartamaa gubbarraa san agartanii. Gubbaa sanillee bahee isinitti argisiisa akkuma argitan jechuudha. Eessa akka jiru dhumarra isinitti hima. Maal akka dalagu jiru dhumarra isinitti hima. Yoo hanga dhuma laaltan hin laaltanii jechuudha. Makiinaan tunis teennaa akkuma argitan akkasii bakkeen tun karaa gadi hin baniini isinitti hima. Hin laaltanii hin barattanii isiniin jedha. Daawwadha viidiyoo subscribe gochuu hin dagatina obboleeyyan tiyya. Dhugaa dubbachuu fi biyya Arabaa keessatti dalagaa dhabamtee jirti jechuudha. Biyya Arabaa keessa namni biyya Arabaa jirtan obboleeyyan biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Nasiyaan an isinidha maal inni yoo beektan yoo jettan warri reefuu biyyarraa dhuftan jechuudha. Warri xalabaa reef dhuftan wallaahi yoo maraattanii sammuun shuu isin jette malee akkanuma jettanii hin bayinaa xalabaa. Birrii guddoon dalagannee birrii guddoo argannaa yoo jettanii xalabaa baatan isinin dukkaneessee jira jechuudha. Rabbiin isin cufee jira jechuudha. Maaliif jennaaniin way yoo isin guddaa argattanii jettan way waanyoo teessan qabaan waanyoo teessan hin qabu. Garuu miidhama isin miidhamtanitu iyyuu irra caalaa jechuudha. Miidhamni isin miidhamtan maaliifuu dalagaan dhabamtee jirti. Osoo abbaan fedhee osoo ati rakkattee dibbiin jetteeni obboleetti maan ta'e tagaraa wajjin baate iyyuu yoo qabaatte sii gootti. Ta'ee yoo hin qabaanne eessaa sii fuutire. Yoo ati hin qabaanne yoo ati uummata harkaan qabaanne obboleettiin ta'e eessaa sii fuuti. Yoo harkaan qabaanne jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa jirtan warri xalabaa dalaydan jechuudha. Xalaba keessa warri dalaydan hin bayina akkanuma jettanii alabaanee ala dalagannaa hin jiru. Dur hafee jechuudha. Hin jirtu dalagaan. Arabni nama qaxaruu diddee jirti. Wallaahi ni galee. Nasiyaan isinii dhaamu kanuma. Nasiyaan tiyya guddoon tan isinii dhaamu jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jirtaniif abaaboon kun isin haa ga'u bakka jirtan hundattuu. Nasiyaan an isinii dhaamu tanuma dalagarraa baatanii duuba kana nama jira. Duuba kanallee mana jira isin achi gadi. Baatanii akkanuma jettanii dalagarra hin bayinaa isiniin jedha. Dalagaa qabdanirra taa'aa. Arabni illee baddullee taatullee isinillee ni obsaatumaan obsaa dhohisaatuma ta'a. Olii gadi hin deddeemina isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Wallaahi jireenyi baddee jirti. Nasiyaan an isinii dhaamu irra caaltuun tanuma jechuudha. Ijoolleen mana madaamii jirtanillee mana ala jirtan jechuudha. Warri dalagaa dhaabbachuu
أبدا حتى سو مدام تيلي موجري كم إيجا حاجة سنين جد إيجا جيبي كيس حاجة سنين تركيسة مي أم أسين من سنين تركيسة هنگا لما hordofaa hanga dhuma viidiyoo hordofaati subscribe gochuun dagatina laatti parte isinii gadhiisa maaliifuu xixiqqeesse waraabee waan isinitti dheeressu isinii gadhiisa nin jedha inshallah laala hanga dhuma kitanii baatan kun kataa'anii yeroo onnaa itti rahaa godhan jechuudhaas bakkeen tun akkuma argitan kuni bootaa rahaa itti dalagatanii yoo asii manaa gabbaate jechuudha manaa yoo itti baate asiin ittiin onnaa jetta as teettee rahaa gootaa jechuudha sii galee wambarii kursiidha kun jechuudha kun immoo akkuma beekamu ibidda jechuudha ibidda as keessa bobeessite shawii jedhamu wanni kun shawii jedhamu aarrachiin ol baya korkita aarrachiin ol baya jechuudha shawiidha jedhama inni kun jechuudha ni galee akkuma argitan kun gibbileesnee argisiise kun manni kenna keessalleesnee argisiisa kun amma wannaadha jechuudha kuni barandaadha isinii galee kun partama gamaa sunillee kennama argitan kun bakka reefuu dhaqee dhufee inni kun akkuma argitan kun barandaadha jechuudha barandaa yaa rabbi mana akkanaa nu jiraachise kan mana akkanaa osoo qabaannee halgonaa biyyateenyaa kaanee dhufname kan darra akkas inshaallah nullee rabbiin nima kenna basiixa kun jechuudha isinii galee kun basiixa waan basiixa rabbii biratti kun xiqqishuudha jechuudha nutu iyyuu jabaa godhee ol baasa malee rabbiin biratti xiqqaadha akkuma argitan kunoo asiin achi ol isin argisiisee jira fitiire asiin mootu kittanni jedhanii asiin achi ol isin argisiisee jira booda isin argisiisa yeroo biraa dhumarra achi ol deemee akkuma argitan kun keessi akkuma argitan keessa asii oseen immoo mana isin argisiisa shaan kanallee ilaalame viidiyoo adda mummuree isiniif gadhiisa maaliif isinitti baay'anne baala kanallee ilaalame waa dhala jechuudha waa dhalaa gaafa guddate waa dhala maashaallah bareedaa namatti tola hundi bishaan obaafama jechuudha kunoo bishaan asiin ol ba'a jechuudha kuni mannaa bishaan baaftu illee jechuudha bishaan achi yoo baname bishaan asiin ol itti akkanaa kana biyya keenyatti galanii osoo ittiin dalagatanii baay'ee nama hawwataa jechuudha maashaallah tabaarakallah viidiyoo itti aanullee daawwadhaa hanga dhumaani isinii waraaba jechuudha isinummaan daawwachuu keessina isin achillee deemee isinii waraabamee gibbii keessa achi deemee isinii waraaba daawwadhaa hanga dhuma isin jedha buleeyyan xiyya wallaahi ati rabbii kee garaan kadhattee jennaan jechuudha rabbiin waan gaarii si qonna sii galee abaaboota nallee argitanii bareeddu laalanii wallaahi akkasiin bareeddu isinii kennee jira laalaa daawwadhaa mukkeen kun hundu abaaboo baasa jechuudha maaliif geeximaaf malee waan faayidaan qabu garuu haa ta'u argitan marjaa argitanii jirtanii argitanii marjaa jedhama kun ni galee argitan kirra kaayechi garagalcha
akkasii akkuma argitan kunoo argitan anaa marjaa dalagullee akkuma na agartanii jirtanii dalagama jira jechuudha akkuma argitanii mee gabbayee obboleeyyan tiyyamaa viidiyoo takka marra jedheetiin hin garbii sin agarsiisuu gabbayee obboleeyyan tiyyaa akkuma isiniin jedhee yoo garaan keessan qulqulluu ta'e rabbii waan gaarii isin qonnama jechuudha namatti sharrii yaaduu dhabuu nama tonkolii yaaduu dhabuu mootuu deebi'ii isinillee mootu rabbii keessan tokkochoomsu du'aayii godhuu karaa rabbiitirratti waan rabbiin nu ajaje irratti hordofamuu kana goonan jechuudha wallaahi waan rabbiin wanti nu dhibu takka hin jirtu wanti hunduu salphattee nuuf argamte jechuudha isinii galee wanti nuti fagootti yaadnu hunduu kaloo kanatti nu argamti kanaaf wanti isin yaaduu qabdan rabbii keessan tokkochoomsuu tonkolii sharrii namaa yaaduu dhiisuu garaan keessan qulqullina haa qabaatu malee homtuu wanti isin dhibdu takka hin jiru jechuudha isinii galee kanaafin maaliif isiniin jedhe waan khayrii isinii gaxxama rabbiin wannan kan isinii kaaseef waan rabbiin waan khayrii isin gaxxama jechuudha barumsa irraa argattanii barumsa isinii ta'a wanti hunduu barumsa irraa argatan namni jechuudha waan tokkorraa kanaafi sharrii yaadina khayrii ma walii yaada milkaa'uu barbaanna anti sharrii ma yaadi khayrii ma yaadi jechuudha sharrii irraa fagaadhu waan sharrii jette irraa fagaadhu sharrii taate irraa fagaadhu waan siin taane rabbiin sirraa fageessa inshaallah bakka gaarii si qunnamsiisa jechuudha dhageeffadhaa wallaahi simbirree waccitan wuc simbirree jettan gaara kana keessa jirti biyya teenya fakkaatti wallaahi biyya teenya na fakkaatti amma yoo simbirree wuc jetti yaa rabbi appaartamaa bareedaa biyya keenyaa kana akkanaa kana keessa illee nuu kaa'e